garaa laafeef yommuutu qalbiin isaa badaadha. Namni yoo garaa laafes qalbii badaa qabaata. Irra caalaa immoo rabbii waan qalbii mi'ooytu qalbii bareedduu namaa kennu waa hunda caalaadha qalbii sanitu namaa rifata gaafa qalbiin sun nama goyde dammoo ati garaa laaftullee qalbiin sun si goynaan waa takka gochuu hin dandeessu. Garoon akka kootitti dhugaa dubbachuudhaaf jechi ittiin si ibsan yoo osoo jiraate addunyaa kanarra siin ibsamaa jedhee yaadaan yeroo amma nu jirru kana keessa zabana nuti amma keessa jiraannu kana keessatti zabana namni ilmoo ofii jibbee abbaa ofii jibbee haadha ofii jibbee irraa fagaatu keessatti ati ijoollee hammana baay'atu kana keessatti wajjin rakkoos bal'innas beelas dheebuus rakkinnas waa hedduu gisee ati wajjin dabarsitu humna dhabuun nama godha malee nama tokko tokko beektaa. Dhugaa dubbachuuf namni hedduun humnaanis yaadaanis qalbiinis waan qabuunillee silaa akkaataa ati jirtu kanaan warri si bira dhaabbatu fedhu garuu rabbiin harka isaaniitti gabaabsee duniyaas haa ta'uu namoota namaaf laaffatan hedduu duniyaatti gabaabsa rabbiin si galee maaliif rabbiin nama jaalatu mokkora keessattuu addunyaa kanarratti yoo argitee jiraatte nama sila aqlaaqni isaa bareedaa miti namni kun addunyaa kanarraa akka badu qabu namni illee qalbiin itti cabu rabbi illee nama akkasiin fedhu maaliif addunyaa kanarraa isa azabuuf isa tursiisa rabbiin nama gaarii gaarii ilaalee fudhataa nama gaarii gaarii ilaalee mokkoraa sabrii isaa laaluudhaaf tantee fuuldurri bal'aadha akka nama wallaalaa tokkotti akka yookaan obboleessa sii hangafaa tokkotti akka yookaan obboleessa sii maadhaa tokkotti dhugaa dubbachuuf umrii dheeraa rabbi siif haa kennu. Rabbi rakkina keetis miidhama keetis rabbiin jazaa siif haa kaffalu akka nama wallaalaa tokkotti akkasumas siin jechuu barbaada. Wanni ati ammoo keessa jirtu kun nutti dhagayamuu dhabeetii miti akka dhiiraatitti yookaan ammoo akka nama boru dhala eeggatuutti akka yookaan nama dhalee ilmoo qabu tokkotti wanti kun nutti dhagahamuu baatee miti dhiirummaaf nama tuffachiisa maaliif ennaan silaa zabana dhiirri ilmoo ofiitti yaaddu zabana dhiirri ammoo an ilmoo qaba jetteetti yaaddu keessatti dhaloonni ammaa kun ammootu barumsa akkanaa kennutti ani amaaniin illee garuu hedduullee san beekuni garuu siyaasumarra si argaa gizee miidhaa kee dubbatan gizeetillee dubbatu nan arga haa ta'u ooma fedhe yoo osoo ta'e har'a garuu ilmi dhiiraa gaafa dhalatu dhalaarra jabaa ta'ee dhalata maaliif yaaduudhaan waan gurguddaa fuudhee ilmaan ofiitti yaaduudhaan rabbiin humna isaa jabeessee uume jechuudha. Garuu gaafa har'a dhalaan nurra dabartee yookaan shamarri takka obboleettiin teena nurra dabartee ilmoo meeqa wajji rakkattu itti safaaxuun yookaan itti taphatuun akka kootitti naaf hin fudhatamu. Rabbiin siif haa laaffisu waan si jabaatte hundaa'uu yuu sin jedha akkasii. Naaf galatoomuu yoo isinitti balleesse warra jala kanaallee dhiifama haasaa kana zamoonni kana haasa'een beeku kanaaf akka na dheeresaan si'a. Thank you qaalii namaa kabajame ulfaadhu wallaahi. Nama jaalala haadhaa qabutu rakkoo namaa hubata. Thank you. Ulfaadhu. Rabbiin isin haa kabaju akkana kabajan kabajaan dhuman qabne mana keessa naaseen hundi keessanuu. Galatoomuu ulfaadhu nuti maal si kabajne akkasi kabajne hin jirru barsilaa akka namni tokko beektaa hundi gizee maddaa tokko argu anaatu dura kamiin beektaa gizeen duriyyummaa gizeen nama arrabsu sanii gizee waa mara jedhu sanii nama fayyaa qabu nama nagaa qabullee nama na arrabsu bira taa'ee yoo inni seenee jee na aarsa bakka namni san silaa waan angoone beeka nama mana arrabsu fa'aa bira dhaqaame na aarsa bakka ish sunillee kam akkasiitii dhiisifaa jeen osoo inni waa takka nan godhin fa'aa taara bakka maaliif haala namni tokko tokko nama godhu laalee namni ilmuma namaa kanarraayyuu fagaadhu godha garuu ilma namaa malee jiraachuus hin danda'ani haa ta'uu tokko gaarii ta'eef hundi gaarii miti tokko badaa ta'eefis hundi badaa miti ilmi namaa kun walirruma jira ilmi namaa kun walirruma yaada waan ta'eef atiitu galata nurraa qaba malee nuti akka dhiiraatti hin jedhaan akka koo qofa osoo hin taane an beeku kaan akka nama biraa zabana kana keessatti jabduun akkana ammoo irra caalatti an akka kootitti wallaahi yeroon achi duuba deebi'ee waa'ee kee kan achi as yaadu imimmaan tunarraa bu'a maaliif jennaan akkana haati teenyallee akkanuma nu guddistee haguma feenillee yoo taane oduma abbaallee qabaannee abbaan keenyallee nurra jiraate haati tun edaa hangana guutuu namatti yaadde hangana guutuu ilmaan waliin rakkatti haati tun edaa hangana guutuu ilmoo isii wajjin argitee akkuma jedhan san yoo mana namaa dhayxu haati tuni
waan ijoollee da'ootti yaaddii jedha yeroo waan namni kennuuf yookaan nyaata mana namaatti nyaattu waan ijoollee ofii sanfaa warra mana sanii fa'aa laallattee dho'ifattii jedhan yeroo dhageenyu ka haadha jechuun hanga hunda qalbiin isii rarraati sii galee garuu nuti yeroo zabana kanaa keessatti nama akkasii argutti borumsallee wayyaa saafiyaati ya rabbummaan haajaate cufatti siifaa baasu kaa lubbuuti yaan waanan jedhee si galateeffadhuun beeku yenee maar yenee hulluu nagar yenee anee min ልበልሽ anoo waanan jedhee si galateeffadhuun beeku nyaata maalii nyaadha habiibti funyaani na haba'u nyaanni dhukkubsataa yoo gootallee nyaadhatummaa nyaadhu guys video na gammachuudhaan barooman jedhee si galateeffadhuun wallaalaa jira haajaate rabbiin siifaa baas akkaawuntii kana fooloo godhaa kiyya waan ati yaadde hunda harkadhu bakka baaste kana rabbiin mileenaan siifaa deebisu kaaliqa rahmaan mileenaan siifaa deebisu dachiin samiin siifaa bal'attu arkitee jireenya kee keessatti gammachuu malee gaddan argin haajaate cufatti rabbiin siifaa baasu rabbiin karaa ati deemtu hunda arkitee akka maalii haaja akka kide akka anin beekoon wala yeroo hunda sappoorti na gooti giftii isin naa kennite guddaa ta'e osoo hin taane yeroo hunda bakka isin na gammachiisti rabbiin fuula natti hin jijjiiramtu akka namaa bakka amma ni giftaroonni tokko guyyaa tokko naa kennan yeroo biraa fooloo narraa deeffatu wallaahi isin guyyaa takka erga mana kiyya dhufte takkaanatti jijjiiramteen beektu rabbiin sitti hin jijjiiramin rabbiin haajaa kee siifaa baasu dunyaa akhiraa siifaa milkeessu dachiin ati irra deemtu siifaa toltu rabbiin jireenya kee keessa qabeenya kee keessa barakaa akka uumana nagiyaan baate nagiyaan galee rabbiin nama rakkataa addunyaa gargaaru si haa godhu warri du'aayii barbaadan kennadha akkuma saafiyaa kanattan du'aa isinii godha du'aayiin kiyyaa ammootu du'aa lafaa kaasti wallaahi maraataafaa fayyisti Topira jirti qaqqabaati fooloo godha habiibtiiti yanaa jiraadhooti waggaa kuma wallahi jirjirii sana naa kennime ati dhugaan haadha dhugaadha saddaqadha warri kaanillee akka saafiyaatti warri du'aayii barbaadan qoricha nyaataa jira qoricha garaati follow godha akka jiriidha guys the guys account kiyya kana follow godha isinan seensisa follow godha kan namni account kana follow godha rabbiin dunyaa akhiraa si amilkeessu du'aa isinii godha copy link illee godha ka taaptaabii copy link yaa nama follow godha jirtu rabbiin harka kan kee keessa fayyaa haa ka wanti khairii mana kee haseen dunyaa akhiraa rabbiin si amilkeessu خالق الرحمن سي حامل كيسو دچين ارديف سمي سي فابلت اجي كان كي وان كيري ايلال هاركي كان كي وان كيري هذا لكن انت سلا كمان بريدا جرا ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله دال ربين هركا كيسن كيسا فياها كا جرينيا كيسن غمچو ملي گدن اركنا جيرون غاف علما نمات دكانويت اسيني تامو هايفتو nyaata na jalaan fitin kaabibti ana ilmaanii dinan hoosisa gana ijoolleen hoosisa ijoollee kiyyallee rabbiin maqaa balleessa ijoollee fuudha geettee hoosista naan jedhe warra fooloo godhaa jirtan hundumaa isinii godhaa jira akkaawuntii gastii keessa jiru kana fooloo godhaa guys ay wallahi live godhi gifti gaalaarii kiyya keessa seentee bara saafiyaan rabbiin ajaa isii cufattaa baasuuf Yelle, let's go guys. Wanni godha kamal taatanta. Inde nama 700 jirtan yoo follow gootan maal isinirraa bada isin. Inde namni waan an kaaya kana guutan jechuudha. Lafaan jilbeenfadheen du'aa isinii godha. Jilbeenfadheen du'aa isinii godha guuta. Kenna lamaan isin kaayadhe live gooliirra. Naa kenna. Bishaan keessa kada fuudhi sanduuqni kenna seenaa du'aayin isinii godha ati sanduuqii amma maanaa fidde sila iraata kiyya kino maanaa fidde atamma takkeedhee nyaadha isi kan wali nyaadha qorrama mi'aasu lama godheera guys follow godhaa ka Firdausan na bite. Bareedu.
Video cupii nyaadhu. Laala.